kolfeen aarsa osoo ciramnuu latnee abaaboyyuu fakkaanni gateetti maroorroo barreen abdii ciccimaa baanni kan jiru nutti naafu kuma saa garaa nyaannee kolfi mana ormaa jiru mana keenya argaseene nuyiif manni keenya boqqonnaa gaddaa ceene maseennis nuuf dorrobee muchi alagaa maseene Oromoe otulamit yashala Masarat dhaabaa kennee burqaa atileetota biyya gootota madda beektotaatii fi biyya hayyootaa kan taate Oromiyaa duraan godina Baalee jala kan turte amma ammoo godina Arsii Lixaa jalatti kan argamtu aanaa Adaabbaa ganda Washaa yookaan Washaa Maariyaam jedhamuun beekamtu akkasuma magaalaa guddittii Oromiyaa kan taate Finfinnee irraa kiiloomeetira 353 fagaachuun kan argamtutti abbaa ishee obbo Dhaabaa kennee fi haadha ishee aadde Xaayituu Abbabee Gumbii irraa kan dhalatte yoo ta'u Masarat dhaabaa obboloota abbaan tokko ta'an obboloota dhiiraa afurii fi akkasuma obboloota dubaraa afur waliin kan dhalatteedha. Masarat dhaabaa ijoollummaa ishee irraa kaasee nama dafee aaruu akkasuma nama dafee aara buufatu yookaan tasgabbaahu akkasuma nama sobus tahee namni akka ishee sobuu hin jaalanneedha. Kana malees Masarat dhaabaa nama amala gaarii gara laafeessa akkasuma nama qabeenyaa fi bareedina yookaan duroominaan nama madaalu osoo hin taane nama namummaan nama madaaluu fi nama jaalatudha. Kana malees Masarat dhaabaa nama sodaa wayituu hin qabne akka taate qorannoo seenaa ishee irratti gooneen kan barre yoo ta'u Masarat dhaabaa akkuma dhala namaa kamuu gaafa umriin ishee barnootaaf ga'ee barnoota ishee jalqabuun kutaa tokkoffaa haga kutaa ja'affaa iddoo dhaloota ishee kan taate aanaa Adaabbaa mana barumsa Washaa jedhamutti yoo barattu kutaa torbaffaa haga kutaa kurnaffaa magaalaa Finfinneetti barachuun kutaa 11ffaa haga kutaa 12ffaa iddoo dhaloota ishee kan taate Arsii Lixaa aanaa Adaabbaatti deebi'uun barattee kan xumurteedha. Kun osoo kanaan jiru Masarat dhaabaa kolleejjii barsiisota roobee irraa barsiisummaan diploomaan kan xumurte yoo ta'u itti fufuun digirii jalqabaatii yuunivarsiitii Finfinnee irraa barsiisummaa afaan Ingiliffaa barachuun akka lakkoofsa Habashaatti bara 2002 xumuruun kan eebbifamteedha. Masarat dhaabaa kennee ijoollummaa isheetti jechuunis gaafa barattuu kutaa 6 turte abbaan ishee dhaabaa kennee iddoo dhaloota ishee kan taate godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda Washaa irraa gara Finfinnee fiduudhaan barnoota ishee kutaa 7ffaa irraa haga kutaa 10ffaa Finfinneetti barachaa kan turteedha. Masarat dhaabaa magaalaa Finfinneetti gaafa barattuu kutaa 7ffaa turte abbaan ishee dhaabaa kennee raadiyoo faanaa warreen hundeessan keessaa tokko waan ta'eef akkasuma abbaan Masarat dhaabaa jechuunis obbo Dhaabaa kennee faanaa raadiyoo keessatti teknishaala waan tureef Masaratis carraa argachuun raadiyoo faanaa irratti qophii ijoollee hojjechaa kan turteedha. Kanumarraa ka'uun fedhiin gaazexeessummaa Masarat dhaabaa keessatti kan uumameedha. Kun osoo kanaan jiru Masarat dhaabaa barnoota ishee kutaa 12ffaa maadiriik fudhachuun gaafa xumurte jettutti akka lakkoofsa Habashaa bara 1994 abbaan ishee obbo Dhaabaa kennee du'aan addunyaa kanarraa kan boqotan yoo ta'u Masarat dhaabaa erga abbaan ishee du'aan addunyaa kanarraa boqote barnoota ishee kan xumurte waan ta'eef Masarat dhaabaa dandeettii barsiisummaa afaan Ingiliffaa kan qabdu waan ta'eef manneen barumsa dhuunfaa magaalaa Finfinnee fi iddoo biraatti argaman baay'ee kan barsiisaa turte yoo ta'u manneen barumsaa kanneen akka East West Labuutti kan argamu Little Firaa'ul South West School of Tomorrow fi kanneen biraa barsiisuu waggaa 4 barsiisummaa keessa kan turteedha. Masarat dhaabaa kennee fedhii fi hawwiin gaazexeessummaa kan gaafa ijoollummaa keessatti uumame lakkuma keessa bubbuluun cimaa dabalamaa kan dhufe waan ta'eef hojii gaazexeessummaa eegaluu faanaa miidiyaa dorgomuun dabartee waggaa 2 erga faanaa keessa hojjechaa turteen booda dhaabbata NGO jaamutti dabalamuun carraa hojii biyya alaa deemuu argachuun akka lakkoofsa faranjii bara 2012 biyya Hoolaandii kan imalte yoo ta'u dhaabbanni NGO waa'ee kittaanaa shamarranii buttaa fi akkasuma yeroo malee heerumsiisuu irratti kan hojjetu waan ta'eef Masarat dhaabaa kennees dhaabbata NGO waliin erga waggaa tokko hojjettee booda ciminaa fi bilchina ishee irraa ka'uun dhaabbata dhuunfaa jechuunis dhaabbata beeksisaa Masarat dhaabaa jedhamu hundeessuun beeksisoota adda addaa dokumentariilee adda addaa waltajjiiwwan ayyaanaa koonsartiilee garaagaraa hojjechuu erga jalqabdee waggaa 6 sagantaa dhaabbata beeksisaa Masarat dhaabaa kana miidiyaalee gurguddoo kanneen akka OMN OBN OBS irratti hojiilee bashannansiisoo fi bohaarsoo hojjechuu ishee daawwattoonni ishee ragaa kan bahanidha. Kana malees sagantaa raadiyoo Siinan jedhamu kan OBN irratti darbaa ture irrattis abjuu hiikuu manguddoota dhiyeessanii seenaa fi seera aadaa Oromoo akkasumas safuu Oromoo kan dur qorachaa namoota 3 waliin ta'anii sagantaa san gaggeessuun uummata barnoota baay'ee barsiisanii jiru.
Masarata dhaabaa kennee sadarkaa fi haalota jireenyaa hojiilee akkanaa keessa darbuun shamarree cimtuu fi bilchaattuu taatee argamuu isheetiin bara qabsoon diddaa maastar pilaanii jalqabamee fincila diddaa gabrummaatti jijjiirame uummata Oromoo fi qeerroo Oromoo dabalatee bulchiinsa bittaa gabrummaa bara sanii jechuunis TPLF irratti gaggeeffamaa ture. Osoo hin kanneen lubbuu ishee osoo hin qusatin kutannoo fi murannoon aartistoota qaanqee qabsoo bilisummaa qabsiisaa turan kanneen akka Ittiqaa Tafarii, Koonsartii Saaqisaanqaa, Caalaa Daggafaa, Abrahaam Raayyaa, Mogoroo Jifaar, Jaagamaa Taaddalaa fi aartistoota ciccimoo birootiif koonsartii hojjechuun aartistoota Oromootiif dagalee aartii Oromootiif hamilee taatee dirqama lammummaa ishee bahachuun gara fuula uummata Oromoo bal'aa kan dhuftedha. Qophiilee ayyaana irrattis manoota namaa hoolaa qabatanii dhaqanii nama ziyaaruu warreen miidiyaa OBN akka masarata dhaabaa irraa baratan qorannoo galmee seenaa gaazexeessituu masarata dhaabaa irratti gooneen barre. Akkasuma gaazexeessituu masarata dhaabaatis micaa Joosiis Hawusan irraa akka fudhatte kan barre yoo ta'u, kana malees gaazexeessituu masarata dhaabaa kennee namoota baay'ee iyyaafachuun kan beekamtu yoo ta'u, fakkeenyaaf kanneen akka barsiisaa waggaa 25 oliif afaan Oromoo barsiisaa kan ture dhukkubsachuun haala hamaa keessatti kan argamu. Qaamaan biratti argamte ofiifis gargaarte uummannis akka gargaaruuf shoora guddaa taphachuu ishee kan yaadatamudha. Kana malees dargaggoo Saamu'eel Mirgaa kan jedhamu dandeettii roobootii hojjechuu kan qabus jajjabeessuun hojii isaa gara uummataa fiddeessas uummataan wal barsiisuun isheen yaadatama. Kana malees masarata dhaabaa kennee abbaa aartistootaa gameessa Oromoo kan ta'e aartistiin Nuhoo Goobanaa gaafa inni dhukkubsatee siree irratti hafe yeroo jalqabaatiif miidiyaa irratti dhiyeessite akka uummataan geessu uummanni ragaa kan bahudha. Egaa ayyaana qillee bara 2010 sababeeffachuudhaan namoota gaafachuuf adeemne keessa artiist Nuhoo Goobanaa isa tokkodha. Kanneen nu waalessuuf asitti argamtan nu daawwachuuf as dhuftan isin hundaa dursee galateeffachuun barbaada. Baga walagarree baga har'a geenye jenna Nuhoo ko. Baga walumaan geenye. Gaazexeessituu jaalatamtuu fi kabajamtuu masarata dhaabaa kennee miseensa paartii tokko osoo hin taane akkasuma miseensa kutaa tokko yookaan miseensa ganda tokko osoo hin taane miseensa uummata Oromoo bal'aa taatee rakkina karaa garaagaraatiin uummata Oromoo irra gahuu falmuun dura dhaabbattee gaafii fi komii uummanni akka uummataatti qaama mootummaas ta'ee qaama miti mootummaa irratti qabu qabsoo karaa nagaa ta'een gaafachuu yeroo mara uummata ishee bira kan dhaabbattudha. Kanumarraa ka'uun hayyoota Oromoo Oromummaa isaaniitiin yakkamtoota jedhamanii manneen hidhaa garaagaraa keessatti argamaniif sagalee ta'uuf sabboontoota Oromoo waliin taate uffata keelloo uffachuun iddoo hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka rogeessa siyaasaa Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi kanneen biraa baay'ee hayyoonni keenya badii malee maaliif hidhamanii nuti hayyoota keenya waliin jirra jettee falmii gaggeessuu isiitiif guyyaa 4 hidhamuun isheen yaadatama. Akkasumas masarata dhaabaa seenaa fi aadaa Oromoo badanii fi caban irratti barreeffamootaa fi karaa garaagaraatiin akka aadaan Oromoo hin cabne akkasuma dhugaan uummata Oromoo akka hin sharafamneef falmuu isheetii yeroo lammaffaaf ji'a tokkoo fi guyyoota 9 osoo himanni tokkolleen irratti hin banamin hidhamuun isheen yaadatama. Akkuma beekamu irra caalaan namaa dhalatee guddatee garaa ofii guuttatee dantaa sabaataan mataa isaa dursee uummata isaa gurguratee jiraachuun jireenya kan itti fakkaatus ni jira. Garuu namni akka masarata dhaabaa shamarrummaan dhiirota baay'ee caaltee kutannoo fi beekumsa isheetiin gaachana uummata ishee taatee argamuu isheetiin uummata ishee biratti kabajaa fi jaalala guddaa horachuu dandeessee jirti. Dhugaa dubbachuuf masarata dhaabaa kennee gaazexeessituu qofa jechuu hin dandeenyu. Sababni isaas masarata hojiilee gaazexeessummaa qofa osoo hin taane diraamaa, komeedii, beeksisoota garaagaraa, tola ooltummaa akkasuma hojiilee biraa baay'ee hojjechuun uummata ishee tajaajilaa kan jirtudha. Akkasuma masarata dhaabaa guddina afaan aartii Oromoo akkasuma duudhaa fi seenaa Oromoo tiksuu irratti shoora olaanaa kan taphachaa jirtudha. Kun osoo kanaan jiru masarata dhaabaa kennee bultii horattee haadha ilmaan lamaa jechuunis naanaat isheetuu fi keeraat isheetuu kan horatte yoo ta'u yeroo ammaa kana ammoo obbo Eliyaas Tasfaayee nama jedhamu waliin bultii hortee akka garaa qabdus qorannoo seenaa ishee irratti gooneen barree jirra. Gaazexeessituu jaalatamtuu fi kabajamtuu masarata dhaabaa ciminaa fi bilchina ishee kanaan dubartoota Oromoo lafaa dhufaa jiraniif fakkeenya gaarii kan taatu yoo ta'u akkasuma uummanni Oromoo dubartoota ciccimoo jiran kanneen akkanaa bira dhaabbatan yoo deeggaran dubartoota ciccimoo baay'ee horachuu danda'aniin dhaamsa sagantaa keenyaati.
masaras dhaabaa kennee ammallee nama lubbuun jiru waan taateef seenaa ishee himneef hinna jechuu hin dandeenyu. Gara fuulduraatti haga isheen lubbuun jirtu seenaan ishee akka maddaatti dabalaa waan deemuuf nutis yoo lubbuun jiraanne seenaa fi hojiilee kanaan addaa kan gara fuulduraatti dabalaman qorannee kan isin biraan geenyu ta'a. Har'aaf ammoo seenaa fi hojiilee shamarree cimtuu Oromoo gaazexeessituu masaras dhaabaa kennee kan isiniif qopheeffannee dhufne kana ture. Warreen jalqabaa haga dhumaatti daawwachuun nu waliin turtan eenyu shokkutaa kurnaffaa keessatti seenaa gaazexeessituu masaras dhaabaa kennee barattanii jirtan jennee yaanna. Egaan jaalatamtoota hordoftoota sagantaa eenyu shoon waliin turuu keessaniif galatoomaa kan daawwachaa turtan YouTube sagantaa kana dhiyeessuun kan isin waliin ture ana Mu'aaz Abdiiti. Warreen fuula YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan hojiilee keenya kallattiin hordofaa. Yaadaa fi komii qabdan akkasuma gorsa keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Share godhuun hiriyoota keessan biraan gahaa. Like godhuun nu jajjabeessa. Eenyu shoo kutaa 11ffaa keessatti seenaa nama biraa qabannee haga walitti deebinutti nagaa fi jaalalli Rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jennaa. Horaa bulaa deebanaa. Galatoma. Surah Walisa Ebisa Adunya Imana Ebisa Adunya Sif kennine sittilaanne jedhaniin fudhateera.